sagalee dhiiraa baranii gosh bagay dhalaadhaan fokkoti jedhin inni haana'uun guru ilmaan obboleessa kiyyaa kana kan hin baafatin kan jiru siiti obboleessa awwanni gaalmaa ilmaan baasu qabda tuffiin inni isiniin jedhu du'aa bari isinii tuffadhee jechuusaa tuffachuun eessarraa namni nama tuffatu yoo tuffatamaa dhibeeta odoo akkas taatuutu dirqama jecha isaa kanarraa isin dirqama ilmaan kanaa wareegama tokko akkamittiin kan akkami as naa yaadaan jiran ifi yaadaan jiran qabsoon caaltu gaafa ijoollee sana achirraa baafatte booda naafeeti waan barbaanne walii gallee baafachuun fadhu baleessa kiyya asuma ilmoo miti anjawaadii yoo qabeetii wajjin fidee ummata oromoo duratti afaaniin gaafa jawaadee qabde miira isaa akkatti hireetiin jechuudha ummata oromoo yoo xiqqisa jiraate. saboo namni guyyaarraa ilmoo isaarraa fiidiyoo malee har'a kun ijoolleen ta'ee qabsoo kannan ta'eeti qabsoo sanii dhaginaa jii dhaqee fudhadhu qabsoon santa kana dhibban leenjii kanneetii fi ijoolleen sun oromoodhaa qabsoo itti jaan asii si hojii qabsaa'uun ijoollee ta'e oromoo ta'uu dhorkanii sa wallaalaniiti an isinumaan tuffadheewu maaliif isin tuffatteettee yoo na gaafatte nama ijoollee isaa san baafatuurra jaartii silaa wajjin jiru na jalaa baasuu si salphate. Kana keessatti takka daddabu daga. Isiinis sagalee dhiiraa baraniidha. Takka jee atis amma booda yoo isii wajji wajjiifte na wajji wajjiifte arra isii dhiisee ta biraa fuudhuu hin danda'a. 4-5 fuudhuu hin danda'a. Hanqaan sunnaa ergamaa rabbi alayhi salaatu salaamii hin dabarretti. Kun odoo jiruu ati qabsoon ta'e anumarra maaliif ta'a? Absolutely, ijoollee san maaliif hin baafan? Ati maaliif jecha kanaa walitti akka dhiira taate beekta. Fuudhutti hin fokkottu. Ari'uufis nan deessa. Namni nama tokko biifuu tuffatamaadha. Na dhagahime. Tun immoo wanni inni jechaa jiru tun doorsisa magartee obboleetii isaa gartee itti mana keessaa ittiin jiru malee nu tuffateetii miti. Nuti nama gartee nama tuffatuufu saniifuu gartee jechuun tuffatama jechuun namni gartee fi nama tuffatu jechuudha. Angurra kanarra nayyaa. Inni tuffamin bira kuteetti maati isin tuffatee ati siin tuffadhee namni siin jennaan maayirra si tuffate barinna waan si tuffate qaba. Ilmoo ta'issan baafachuu dadhabdanii harka namaati abbaan hin jiru haatiin jirti jedhanii ilmoo ta'e lolatti hin deemu jiranii jechuudha jira bara. Boo ilmoo tana abbaan yoo dhabamees haati yoo dhabamtees anjoolleen ta'e ilmaan oromootiin niin guddisaan dhaabbattee diimi ilmoo ta'e kattiin silaa xiqqaadhaa qabattee gaafa ibsan takkaa rafeen bulle hanqaan mana sana harkan dukkana dhaqee jecha keessaas gadi baasinitti rafeen bulle ani ijoollee san jaartii obboleessa kiyyaa taanis fuudhee taanis qabee fiduu san natti hin dhaga'amu ture natti dhaga'ameetiin odoo natti dhaga'amuu qabsoodha ilma dhiiraa kaayee akkamittiin ifii jalaa fajee arra duuba maaltu qabsoo teenya san karatti dildila godhee bifa gartee sanaatiin nu deebuu dandeessi. Isin qabsoon keessan mana kiyya keessa ta'e. Mana kiyya keessa. Wanni kana godhee beektaati jecha gartee ammaati daandii irra deemaa jirtu kanaatu karaan sirrii san jechuudha. Simeesh karaarra. Nama gaddisiiftu wallaahi hedduu. Akka karaa dhaquu qoota gogartee tokko. Niin fuudha. Sunnaa sani ne dhagee na deebisaa biyyaa bu'i. Huccuu naqatuun dirqama hin taane beeku. Namni garaa si naqu gosa erga malee. Arraan tana ani isii yoon gadhiise obboleettii gadhiiftee ta biraa fuudhuu hin dandeessu sitti hin dhagaamin. Sitti hin dhagaamin. Dhibbaan fedhu biyya barbaade irraa fuudhuu danda'a. Garuu ammoo amma dhalate xalabachuu dandeessa biyyarraa. Xalabachuu danda'a. Biyyaan barbaade irraa garuu irraatti qabsoon ta'e ijoollee furmaatee harkaasii baasuu dadhabe. Kana keessatti Zakko ifumaa hundi isaan sirra qabsaa'u deeman malee ilmaaniif qabsaa'u hin deemanii. Andeen gaddellee maaliin jebeeta? Tuujii ulee kaayanii firraa laalanii. Waraabessaatu yaan biyya san dhaqee beekta ana biyya beekta. Anasii miti biyya fi yoon ta'e biyya kana guutuu mootummaa bira ni jirti nama dhuunfaa bira ni jirti ijoollee dhalattoota biyya kanaa kana guutuu bira jirti. Kanaa miti addunyaa guutuu irra jiraatti. Ati garuu dhaadannaan teetun waan ati kana godhatuufis dhibbaa dhibbatti hin beeku. Garuu san waliin baana akkaataa itti fudhuus sitti isin himu garuu guyyaan fidee ilmaan kiyya gartee
ija gartee uummata Oromoo duratti hidhees garsiise. Yoom Ati waan dubbattu qofa guyyaa biyya sana. hanga yoomiiti. Ammaan hin dubbadha. An qabsooytee ilmoo ta'e baafannaa sabaaf hin gammadaa. Sumaaf gammada. Qabsooytee bultii dhiyya diiguu daran qabsooytee silaa ilmoo ta'e baafatte. Har'a ilmoon daa'imti san Bareedaa beeka. abdi Arraan dadhabee sana. jettee silaa badala nama biraatti kadhattu. Dadhabee. Zakkuma silaa kadhattu. Dadhabee. Isuma Ati silaa dhumaa ilmoo gurgurma kana paawwan itti gootee akka sheekaatti mataa dubbatu Halkan badde. akkasii baasa silaa isin lameen kun Bar- dhiifama Damiira balleessee. dhugoodha damiira. An damiira godha abbaan fi damiira Damiira godha. isa. Reisa no almu ko. Ilmaan Oromoo hedduun maal jaambee asirratti bakkuma hadiyyaa san hin dhaqiniin an jedhan an dhaquu dhiise. Akkatti baafta isaan laata. Malee Ani. qaaqaa cabsee si fuudhanii irraanfattee Ani. akkasii si fuudha cabsee qaaqaa ilmaan keetii silaa dhiifama gaafattee badii teettee. Ani wanni bakka san nageessees tokkoo fi tokkotti silaa naa gabbaani ani firaa dhorkuun dadhabu beeka. Nama isaan torbanuu daaraa godhu. As keessatti nama walii ijaaranii maallaqaan kaan bitanii fuudhanii nageessan. Lubbuutee Anis humnaan qabuun humnaan qabuun Eegama lubbuuteetiiti. humnaan qabuun ifittisuun dirqama kee. Dirqama keetti san. Santochi nageessi. Badii takkata goote. Ila hanqa shiitatti kan nutti, ila hanqa lukkuutti kan nutti ifkanne qabsoo sangaa beenaan feetu korma barbaaddeen dhayxee baafatu. Dhageessaa. Ilmaan saanfaa dhabdisuma wajjin asii dubbii tamaa. Dhageessa ilmaan kiyya dhibbaa dhibba niin fedhan niin baasaa wareegamaa itti kabareetiin baasaa ittiin jira. Bakka nama guddisuu mootummaa kan naayii nama guddifatu jechuu jiran haadhan qaban. Mootummaa kana yoo qabsooyte ijoolleen tiyya. Oromoodhaaf qabsooyte. Oromoo qabsu. Alawusaa dhageessa. Afaan qabdisan. Siifi Kanarratti- ilmoon daa'imti san wal dhabdanii moo? Uummanni Wanni qabeenya dhageessa. baasan manallee jijjiiran Amma bika bareedamee maal jetti beektaa? Hatta wardiyaan isaanii ta'illeen bifa gartee amma isaan diinagdee hedduu baasaa jiran jechuudha nama bitanii. Haareetti. Oon qoonuu isaa jedhamtee takka takka amma haan jiraa yaa'aa jira jechuudha. Warri achi Asirratti himee bitan. amanta kaan siima. As keessatti ijoollee nama jaha barsiisuu miti. Nama lama barsiisuu nuuni jabaata. Garuu tatti sun nama lafee barbaadanii maaliif waan kana jaa? Ani siin diinni kiyya duratti irraa hiraan qaammaatiisi. Maashaallah wallahi. Jawaateenis Abbaa jibban haqan jibban. abbaa jibban haqan jibban. Garuu ijoollee isii dura ijoollee san tottolchitee irraa deddeebitee. Sanumaaf dasna jee gaanis bakkoon. Mi'ee isaadha mi'ee shukshukee shukshuk. Maaliif ollaa kan Na dhagee, na dhagee. Yaa na dhagee. Gurbaan kun wallee jechaa yeroo waan biraatti amma dura maal jeelaal. Ikraamee teenyaan. Gaafa ilmaan kee kun dhufan achitti hireen ta'e akka adda baanee jechuudha. Namni ammas immoo jecha jira. Ammas immoo jecha jira jechuudha. Namni ilmaan meeqa fuudhee gatee barsiisee namaaf manni godhu maaltu jira. Maaliif Barsiisa akkasiisan ta'uu danda'anii. deebisaa kanaa kannaa fi dhaggeeffadha. Asirratti ani kun deemee diina kiyya kana hundarraa dhoofadhee halkan deemuun kiyya kun hammeenya sirriitti hin fakkaatin lubbuutii eeguuf. Sigalee asirratti ilmaan dhalaa sadi fuutee fiddee ilmaan kana naannessiti moo ilmaan kanarraa mataa tolchiti moo ilmaan kanarraa dhiiti moo moona eegdi. Lubbuu jabaatti. Kana keessatti hammeenya asitti hin fakkaatin. Ani ilmaan obboleessa kiyyaa akkattuu kophaa jiraadhee ammoo Ugguta dubbii haaree dhuftu Baafa deebitan obboleessa baafatee haareyaan fuudhutan irratti ilmaan san guuree isin garsiisa gaa. Na dhagee. Ilmaan keessa Nama dhuftu dhiibbachiisanii himee dhaabbatu Bifa dubbii. ilmaanii ta'etti bannaa afaanii fuudhe. Wanni akkana jiruuf Yaa Rabbi, alhamdulillah. nyaachisuu hin danda'u. Ilmaan obboleessisaa osoo fedhe waan nyaate waan gartee inni nyaate wajjin nyaatee tapha waliin dhaban. Obboleessisaa kanaa'u hin fedhu inni silaa fedhe bifa sanaan gartee ilmaan obboleessaa Ati sakkoo garaa garaa taakoo obboleessa jechuudha. Egaa dhibbaa dhibbatti dhibbaa dhibbatti. Kan harkanii akkamitti biraa arkuu dadhabdee tan obboleessisaa jibbuu agartee. Jakkoon wadii kana godhatuuf abbuu torba akka gaararraa gara gaggalanii hajaasan dhageesse. Akkasii gadi nu gaggalu jira. Zakkoon ni jaalata obboleessisaa. Akkana nu gara gaggalu jira. Akka gaararraa nu Afaan Oromoo Fuuldura dhufu suchu matee Silaa jaalatu baate amma fakkaatu. Akkaan deemu jakkoon. ani gaararraa miti. Yaa Akkasii kimiya nu gara galee. Ani gaararraa miti. kimiya. Wanni asitti yaada bareedaa qaba. Intala dhalaarraa laaftee bakka madaa bakka mismaarii jiru san baafte iyya kana sinee galatoo bakka kana kaasuudhaaf. Bakka silaa isa dhagahamuu qabdu hammeenya kee kana odoon arkin hammeenya jibbatu. An obboleessa kiyya jibbansa isaan Akkamitti qabu. arkuu dadhabdee. Hammeenyi isaa qabu obboleessa kiyya hammeenyi hin qabu. Maal ati Obboleessa kiyya. Angeelatti iyyatti sochii warra jira. Maal ati obboleessa kiyya hammeenyi hin qabu. Mee ati Arraas boruus hammeenyi Hammeenya hin qabu. isaatiin harkaa jee akkamitti duba Hammeenyi hin qabu. Wayii mama. Hammeenyi hin qabu. Hoolaan jangaafoo gartee qalaa isaanii argaa jira. Ati arraas baruus. Oo si hin gartu. Gaafa immoo namni boolla si qotee boolla si darbe. Kottaa keessaa na fuudhaan
gama keetti irraa antee si mo'u namni dhugaarra yoo boollaa miti ibidda na wallahi darbe ni ta'a abdi wallahi dhugaan si maami dhugaarratti arraba odoo bakka ilmoo dhiiraa taatu ilmoo sii tana taate qabsaa'ee wajjin baasa rabbi irraa hin harkadha maaliif wajjin baasa dhalaan foon bilchoodhaa jedha halkan deemuu hin dandeessu ati kasilaanaa fi inni aduu keessa qabsoofnee wajjin waan san godhuu dandeenyutu akka nama gartee arras barus alhamdulillah harkaan qaba miilaan qaba ijaan qaba ummata oromoo alhamdulillah galata rabbi garuu arras barus eeguu rabbi ijaan gartee na fayyise ijaan na fayyise miilaan qaba tanas mawutti hin barbaadu immaan kiyya baaseetiin habaasee nu garsiisu ilmaan fayyite cabxe bayte anis akkuma keessatti hin cabee ati numaa bara manaa kumaa dhiiteen ciifne kana keessatti bakka silaa dhaabbatu qabdu dhaabban iitite kana keessatti mana jawaazii deebitee furmaateen gartee akka waan nama nagee qabu hurriyya qabdu feetu amma dura abbaa tokko dhaggeeffadhaame amma dura furmaateen hurriyya qabdu furmaateen amma dura kalooyitaa kaadha yaakkataa kaadha imaamata fardha imaamata kaattiimi amma booda qabsooyitee mataa kiyyaa asii olif irraa murtee hafi keeysoo feet qabsoon caaltu qabsooyitee isiis mataa kiyyaa fi keeysoo waan ta'eef garuu ammoo ati na duuba dhaabbattee karaan kun bareedaa deem jettee boolleen oofuun fadhin asirratti maaliif siin jaa hammeenya keedoon ta'in hammeenya madaa gubbaan ati namuruu barbaadduun firraa arge dhageessee asirratti ana baata boyisi baat isin lachuu obboleessa keetiif isiin baat lakkee isin yoo qabsaa'oo feete waan si mudate hunda wajjin mari'annaa ni goonaa ni goona tasaanii immoo keessa miilan dhaabu maaliif miilan